Oggi isin hin jennu nuti bar ragaa wajjin malee akkanuma cal jennee naasoo inu bar. Raayyaa hir'isa biyyaa jee anarraa arraan irraa haasoo eegale. Jaawar Mahammad dhufee raayyaa ittisa akka dirqiin guuru jiran, akka Oromoo rakkisu jiran, akka Oromoon cinqamaa jirtu takka takka lafa isinii naqee jechuudha. Waan inan long time isinitti iyyaa ture. Takka jii qabadhu. Gibira moo gidirsa jee kan inan iyyaa ture. Yaa Oromoo Tigreen gibira kafaltu hin jirtu, Amaarri gibira kafalu hin jiru, naannoleen takka gibiran kafaltu. Gibira Itoophiyaa guutuu Oromoon yoo kophaa isin kafalin keessattuu naannoon nagee qabdu jee sheekkaa butaa asirraa iyyaan turre. Arraa harkitan mookam. Arra namni bar sadarkaa deemtanii dachii hunda gurgurtanii fixxanii ilmoo teetiin deem badii dalagii gibiraan firraa kafalaa maallaqa fidi sadarkaa jettan yoo isin hin gahin. Arraba kiyyarraa rifeensa na buqqisaa isinin hin jenne. Kunoo dhufee guutuun nama amma human right watch Itoophiyaa ka addunyaa aktivistoonni Oromoo bebbeekamoon gurguddoon hundinuu daandii sheekkaa butaa iyyaa ture. Arra daanduma sanirra deemu jira jechuudha. I am proud myself wallahi. Hedduun fi gammata. Hedduu takkaan fi gammata. Silaawuu isin naman dinqisiifattanii anaaf dinqisiifata jechuudha. Silaawuu isin naman dinqisiifattan histi gootan viidiyoo sheenii iyyaa ture asin baaftan anaaf dinqisiifata jechuudha. Wanni nan iyyaa ture faarsee bulaan kun isin kasaaruu ta'a akkana isin godhuu ta'a kanaa isin dhufuu ta'a amaarree isin dhufuu ta'a jee kan nan iyyaa ture takkanaaf nee jechuudha kunoo gibira. Ammas waan takkaan isin hima. Erga dubbiin gibiraa human right watch Itoophiyaatii fi kun hundinuu Jaawar Mahammadii addunyaan guutuun ijjite booda kaadiree gadhiisanii jiran uummata keessa. Mee gibira hangam takka isinirraa fuudhanii wanni biiroon galii jettuu fi wanni gartee uummanni himatu walitti dhufaan jirtu. Mee eenyu amannee eenyu dhiifnaa je'aniiti gartee dubbii gamaa gamana oofu jiranii jechuudha. Uummanni Oromoo if eeggannoo godha. Viidiyoo tiyyatana share godha nama hunda biraan ga'a. If eeggannoo godha. Gibirri qaallichi gubbarraa quban qabne kan amma kaadireen isin keessa deemtee qorattu tokko hin jirtu. Isiniif hima. Fakkeessuudhaaf qorannee gabaasa dhiyeessine wallaahi billaahi lal rabbii tokkichatti siqadha. Wadallimma inni Oromiyaa irra kaate kun hanga nugustichi gubbaa wish juuni akkanatti sossoo taa'ee bishaan isaa dhugu marga dura naqan nyaachuu sigale ajaja bichaa eeggachuu malee waa takka wanni isaan alatti isaan duubatti godhamtee amma gartee nama bobbaasanii akka mootummaa uummataa dhimmamu akka mootummaa uummata dhageeffatu if godhuudhaaf har'a udaan gara baqanii kaadireen ganda keessa deemtee waa kadabtu kana uummanni keenya dhugaa seehee qabsoosaa tan itti finiinsee gaafii isaa tan gaafachuu eegale adda dhaabnaan kasaaruuf teessa. Ana rumaan sii himu eegale amma dheengadda waboo sanyii galche jedhanii galuu jirtu tana isinii nyaachisuu deema yaa sheekha kunoo uummatarraa maallaqa guuraa jedhanii nuun jedhaniiti sabboontonichi keessa jiru natti as ergee jechuudha. An dafee ol baafnaan dubbiin sun dhaabbattee jechuudha. Wanni nan ol baase numa dhaabbatti. Wanni nan dubbadhe numa dhufti. Sigale. Gibira kana isinii kafaluu ta'a. Gibira naannoo Amaarri gibira qarshii takka kafalutti hin jiru. Tigreen kafalutti hin jirtu. Naannoleen Itoophiyaa sun gibira laala hanga limiitii ummataatiin kafalu jiranii jechuudha. Gibira kana Oromiyaa kafaluu ta'a keessattuu Harargee Jimma Baalee jeetiin haasee jechuudha. Bakka isaan irratti xiyyeeffatin isin hime jechuudha. Gibira kafaluun dhugaadha yes. Gibira kafaluun garuu seeraa fi heera mataa isaa qaba. Galii ummataa laalameeti yoo galiin ummataa ol ka'a ta'e gibirri jala ol ka'a. Yoo galiin ummataa gabbu'aa ta'e gibirri gabbu'a. Faallaa biitii teenya immoo galiin ummataa gabbuutee gibirri ol ka'ee jechuudha. Faallaa dabar addunyaan faalla jirra beekadhu nuti. Addunyaa wajji jirra sitti hin fakkaatin. Sigale amma san sumaafiin dhaama. Kaadiree bobbaasanii jiran amma. Kaadireen gandarra deemteeti biiroo galii dhayitee kijiba bar investigate goone maarree goone ummata keenya dhageeffanne sigale. Ja'aniiti gartee kijibaaf ummata keessa yaa'u jira ummanni keenya if eeggannoo godha wanni qaallichi quban qabne
ta wadaltichi inni oromiyaa irra haate kun isinirra murteeyse tokko jiru anna manjuuni wadalaan jaani sigale amma wadalli sadarkaa qaba sigale wadalli kun bakka hedduu qoodamaa jechuudha amma nugustichi wadalticha isaa kana gaddabarsa wadaltichinis wadala xixiqqoo gaddabarsa wadalli xixiqqaanis nyagoo xixiqqoo wadalloonni kun sadarkaa qabanii bar nyagoolee janiite hogii dura dardaruu deeman jechuudha sigale amma warri baadiyyaa keessaa deemee ummata rakkisu kun ka ummata cinqu kun sigale waxiin dhuine borciin baafne wadala nyagoolee jaaman sigale khara aanaa fi godinarra jiru kun wadalloota jaaman kammoo qaallicha nugusticha jalatti olliyaatu kun wadalloota jaaman wadala qaaqa sigale beera garaa gurguddoo kanaa fi sigale khaadireen garaa gurguddotamma qaallicha jalaa waxii dhuidutun wadalloota jaaman sigale wadalloota kana gaddabarsaa jechuudha wadalloota qaaqaa kana gaddabarseeti wadala xixiqqaa fi nyagoolee ganda keessaa kana gaddabarsitii jechuudha so saniifu an gaafa dubbiin nugusticha bira karoorri tumamu nageeysi jechuudha an siininga wanni inni quban qabne ta wadalloonni miskiinni gartee namni qoonqoo duru guurutun sirratti fe'u takkalleen hin jirtu gidiraa oromoo irra deemtu dhumaatii abbootii gadaa buqqaatii oromoodha tan namichi kun quban qabne takka hin jirtu jechuudha ajaja gubbarraa horee nageenyaa jee inni diriirfate sigale tanaatu raawwachaa jira jechuudha tanaatu raawwachaa jira jechuudha ati hoo maal jedhamta nuti dur wadala isaa turre amma sheekkaa butaati dur wadalloota nuti wadalloota fincile jaamna sigale amma yoo sheek harree gariin garree ati harree yoo ba'arra khaanis numa deemtu takka harreen gariin si dhiitti nuti harree nama dhiittu san taane sigale ati hoo maal jedhamta gaafii akkana nama hin gaafatina amma haasawutti jiraan dhiisa sigale nuti wadallootii finciltee jaamna sigale ta nama dhiittu san gartee sigale so saniifu wadallootiin sadarkaa qabdii jechuudha wadallootiin sadarkaa qabdi an amma gartee dubbiin badde jee ichi keessaa hin baasu maaliif waan kana mata dureedhaan deeggaraa turre mata dureedhaan itti lafaa turre waan ta'eef qaallichi dhukeessaa wadallootii finciltoota na dhiiseeti wadalan dubbanne qofa guura jira kan dubbanne qofa sigale amma wanni isa jala yaa'u jiru tana sigale wadallootiin dubbanne jechuudha ba'aa fedhirra kaa'us gartee dhuufuu facaasaatuma yaati malee tan dubbannee jechuudha so saniifu if eeggannoo godhu ummanni keenya gartee mootummaan keenya nu dhagahee maarreen keenya nu dhagahee jettanii gartee waa hedduu gadi yaa'ina if eeggannoodhaan maaliif eenyu ummata kana keessaa dubbata eenyu ummata kallattii kaa'uu deemaa jechuudha ciicisin godhuudhaaf if eeggannoo godha sigale hogii dubbattan hogii haasoytan gamaa gamana laallachaa namichi laal waraabessa madaa'e waraabessi yoo madaa'e waraabessi yoo du'aa kee ciniinee sirra du'aa jechuudha so gamaa gamana laallachaa hogii dubbattan dubbadda wanni inni quban qabne ta isinirra dabalamteen jirtu wanni arra gartee biiroon galii quban qabne ta dabalamteen jirtu dheengadda warra gibiraan tokkoffaa baheeyanii badhaasa kennuun turre inni warra gibira galchuudhaan tokkoffaa baheeyanii badhaasa kennuun turre abalu tokkoffaa goona godina kana tokkoffaa goona maarre tokkoffaa goona jettee khaadireen anamma dura nama jaartii lama qabu yoo inni qaraxa irraa isin gaafatin isin jechuun turre gana isin gaafachuu ta'a ganaa kafaluu teessa yoo mormachuu baattan yoo falmachuu baattan tanaan galma dhaabeetiin ittiin deebi'a sigale maallaqa ummata walloo san ni dubbanna sanii rakkoon hin jiru ummanni keenyaas ni jarjartalla sheekha jettaniitis nama amanina ustaada maarroo miitiqish obbuleeso namni hogii maallaqa guddaa kana arga laal oppiidiyoon tun akkam si gooti mee wayiin isinima history ajaa'ibaa takkaan isinima hayyoota keenya kana wali qabdeeti asii hagalee fi habiyya jiru kana wali qabdee kam gooti doolaara kana mana guuteeti qaallichi wadalticha isaa guddaa oromiyaa irra haate kanaan erga deemulaa irraa banii doolaara kana agarsiisii jaan sigale namni hogii doolaara kana arge albaatii fi qabuun danda'u qaamni kun guutuu haazaa kulli jazadul ishq jaana ramni sigale walgadhiisee jira qaamni isaa walgadhii namni hunfirra fincaana hunfirratti alba doolaara waan akka sigale obboleeso sheekha jettanii nama koofiyaa firra guureeti yaa oromo rabbii sodaa
lal nama kan kabanyuu fi nama wal kabanyuu hunda wal afaan fi dawwanni isin dalaydan sigale sheekotiinis ogii gartee maallayni harka guutee miliyoona me jetteechi gartee sigale jechootan nabi Muhammad alayhi salatu wassalam subhanallah jechoota rabbii guddaa kananiin toobadha ja irraanfatee jira bulees hoggi maallaqa guurtanis eeggadha please warri maallaqa sigale warri maallaqa guuru hunis please sheekoti keenya illee duggura namni khoofiyaatan akkana godheetuma si jazada jismi kun firra fincaana kun firra dalbaasii gale maallayni kun adeero nama hedduu wal dhorka si gale nama hedduu wal dhorka saniifu maallaqa si gale miliyoona 50 ol maallaqa walloo kanyaatame eessatti kanyaatame eenyu kanyaatame nyaatamu qofaatu gabaasni nagee arragaan ala namarratti mbobbo nyaatamu sheekha maallayni walloo nyaatame ol darbiinaan jedhan sigale madda amana marraa dhufee jechuudha nyaatamu nyaatamee jira jechuudha eenyu ka nyaate eessatti ka nyaatame sigale qorachaa jirra irra geenyu sheekka abbutaa qabatee dhufa hangaan qoradhu qaama kanan juu mootummaa sawaaniin isaa murmuuf jecha isaanin juu خانيس وانين غرتي انما تو ني مرما جچودا حقا على رتين دولو جچو سو سنيفو قرچا جرانا اوبسا سنوغي قراني رغيني اسمر ولين دفني اسوينا جچو غرو وني سنوبچو قبدن مالايني ورولوتي هوسبيتال جارو جامي لفخامي يا دغنا درو نجلس انتدي لالو دندي سو ولو هوسبيتال جارو wallo adama fi duo zone intani ichira baadane afar keessa baafne malaqa baafne usun adama finne wallan intani hospital ka adama hospital ka finne wallo jaru qabna jeeti yaada kana durana barreese sigale so sanifu yaanni sun fudhatame sadarka miliyoona 50 wali qabuudha khara embassy tin khara diplomacy tin khara wa hundatin wali qabame maalayni kuni bakka takka dhufnaan liqimte jire yani bakkatti liqimte hes qorachaa jirra akkumaan irra gaheenin sheekka abbutaa sagalee ummataati eega jennega isiniin gahaa jechu abba feete yoo taate isiniin gahaa jechu so kanaan jeetiin haala yeroo kute kitaaba obbo Jaawariin xumuraa jechu haala yeroo jetti haalli yeroo akkuma beekamu ammaan dura mootummaan keenya kaama aango qabu nugustichi keenya kun bishaan bahar isini fide sabbar zeena sigale farse bulan kum makhina pipi bir kulla gurguddan akka marmela kun huccu kana fikka hella ceehu ndendenya kun ha video ratti nugustichi kun nar ku jani sigale kunni uriya kunni iya kun tv ni bisakhenna sigale wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim ya rabbi sigale waan maaka an dhugatti ummata kana kallaleeti ummanni kun dhiiro sammuuta natti jijjiiramo sammuma waayaa duutu ciisi dhugatti garaan hangan takka kana nama godhaay yeroo takka bar teessee ifa ajaa'ibu qabda bar dhugatti garaan hangan takka waan gartu sammuu hundas siduuchaayii jeetiin ajaa'iba natti hee jechuudha akkuma beekamu kabajamtoota daawwattoota khiyya gaafasan namni ol bahee jechaan anjeen yaadatta yaa nugusticha keenya manzara wadalloota keetiin laaltu kana firraa baasi manzara ollaa keetiin laaltu kana afrikaa laaltu kana addunyaa laaltu kana Awurooppaa laaltu adda addaan qopheeffadhu jeetiin haasawee jechuudha ani ilma harargeeti dhimmi bishaanii sun osoo dhufe harargee keessa dabree waan deemuuf harargee fayyadama namni na dura waan san deeggaru jiru jechuudha akka oromootti illee namni na dura deeggaru jiru dabarsiiti akka harargeetti illee nu fayyadama waan ta'eef waan san namni na dura deeggaru jiru sila osoo waan qabatama taate osoo waan lafa qabatu taate osoo waan mariin hojjetame taate osoo waan ilaameen hayyoonni mari'atee taa'ee murteesse taate namni na dura deeggaru jiru jechuudha itti aansuudhaan namichi kanuma lafaa utaalee mul'ataani waan dhufan je'eetuma waa murteessa malee nama tokkoon hin mari'atu hun isin je'ee ture gaafa innis waaquma galatoonfachuu malee maal goona faarfannaa waaqa galatoonfachuu malee maal goona iyyuu nu baasi gala waaqa galatoonfachuu malee maal goona waaqa galatoonfachuu malee maal goona faarfannaa kana nu baasi abbaa filmi shaarukaan kee
bar Shaarukani bar ni dalagaa bar filmii tana ni beekaa yabbule inni silaa bar inni osoo wahuma filmii tana dalage wallahi aktara ittiin tokkoffaa addunyaatti namichi kun bar position isaatiin ala taa'u jira bar bakki sun dhugaa fi kijiba wal keessa mayitee oofu barbaaddi malee filmii qofaan hin geggeeffamtu bakki inni taa'e sun wrong position wallahi filmii kana dalaguudhaan bara amma dilli misooma finfinne koriidari maarree jeeniti photoshoppii kana tolchee garsiisu kan namni finfinne dhaqee sababa finfinneen TV irra garuu ichi as dawwalanii sheekha finfinneen TV irra garuu fi tan keessa jirru waladda dhiiroo Ameerika irraa dhufne moo Awurooppaa irraa dhufne moo tanaaf ijji teenya mallee baratini tana abdattanii galtanii itti muddaan jeensi diaspora kiyya kaasii galu kana dawwalaniitichi yaaba wanti waa lafarra hedduun jirtu kam jeensi gale calaqii tana sigale bilicii tana filmii dalaguudhaan inni sila number 1 Shaarukaan keenya karraa tokkoffaati sigale nama kana qabaachuun gaarii beekadhu Shaarukaan kan garuu dogoggorri keenya maal goone bakka isaan maltu dhiifne bakka isaan hin malle keenye inni bakka isaan maltu san bakka isaan hin malle san taa'eeti hojii isaa dalagu jira jechuudha filmii ajaa'ibaa hojii dalagu namni guutuun bahee waaqa galatoonfachuu malee maaliin godhu ogeeyni jiru laini bahari diimaan arkam maarreen arkam aboo eessa wariita Minnesota tana piipin teenya tajaalan kiyyaa takka hundila dalagaa dhiifte karaa kanarra baatee aboo rabbii jaa namicha kana walumaan deeggaruu turre amala isaatii walumaan beeyna waa hedduu waliin baafnu jenneeti waliin waadaa galle waadaa qabna mee rabbi sodaadha amala isaanii beeytanii hedduun horiinaa dalagaa teessan san dalagadha overtime teessan san dalagadha yoo zoon ankaradu ati ni jallatte jedhanii horii haakutanii jechuudha ati badde ati jallatte naan jedhanii na dhaga'uu didanii horii haakutanii hoggisiin oromottiin ija jee viidiyoo irratti ol bahe yoo inni waan kanatti milkaa'een isiniin jedhama maaliif niin beekan piippiin kun dhaaba keenya sigalee waan isin taatiin beekan dhaaba mariin qabne dhaaba ilaaf ilaameen qabne dhaaba yoo waan takka mana bireedaa tokko bira dhufe mana akkanaa ijaaruu qabna jeetuma ammuma ka'ee dachii qotu akkamitti jaarra maaliin jaarra yoom jaaruu eegalla yoom xumurra karoora yeellam wanni karoora yeellam dhaaba karoora hin qabne jechuudha sigalee mee dhaaphaa hoggiin anjuu ati duraanuu shayxaanaa siseen naan jedhanii horii haafutanii warruma guyyas bahara lalme bartanaafi sammuu ummata Itoophiyaatu maali jee warruma gaafas bahara arkanne jee ilil juutu gaafas Hassan Sheekh arrabsuu ture shayxaanticha baaxo maarre marata kunu prime ministera miti presidenti mi activist jechuun hin turre ministerri Haji Alaa Itoophiyaa kam jechuun ture aboo huwa amala activistummaa jira malee amala mootummaan qabu jechuun turre yaadattanii mee eenyuutu amala activistummaa qabu eenyu amala Shaarukaan qabu eenyu amala abbaa filmii qabu mee Hassan Sheekh immoo nugusticha keenya kanam dhugaa rabbii walitti himnaame mee eenyuutu amala filmii qabame isinummaa murteessa antanii isiniif hindi akkana jechuu turanii jechuudha hoggi Sheekh Abbuutaan amala farratti isa dhaguudhamnaa miidiyaa sarratti ol bahee yoo wanni kun milkooyte arraba kiyyarraa rifeensa na buqqisaan isiniin wanni kun deemtee wahuma gaafas Soomaleen jette irratti xumuramtee jechuudha Soomaleen heeraa fi seera addunyaatiin Itoophiyaa bishaan dhorkachuu hin dandeessu addunyaa turra dhiibbaa godha yoo heeraa fi seeraan deemte kan Itoophiyaan gaafattu taate heeraa fi seera addunyaa katumamee jiru jira kan isaan dirqisiisee baara kan akka Itoophiyaan fayyadamtu godhuu danda'u heera santu jira sigale inni manzaraas kana waan firraan baafne manzaruma wadalloota isaatiin ilaaluun Ameerikaa laala manzaruma wadalloota isaatiin ilaaluun ollaa laala manzaruma wadalloota isaa ilaaluun Afrikaa laala manzaruma wadalloota isaa ilaaluun Awurooppaa fi Eeshiyaa kana hunda laalaa jechuudha manzaraa wadalloota kee ilaaltuu fi manzaraan hooggantoota addunyaatiin ilaaltu wal adda godhadhu yaa abbaa filmii hoggii jennuun ni didee jechuudha deemee sabbarzeenaan sun sabbarzeenaa nagayaatiin farramameen xumurame waan nuti gaafas jechuu an ture sigale hayagaa
lubbuu meeqaawwan kana dubbade diplomaasii meeqaam tu biyyatti mancaate kanaaf itti gaafatamaan eenyu lubbuu baddesaniif Eltiraan gaafa sirraa kaateeti hariiroo Itoophiyaa wajji qabdu shakki keessa galchitee kaawwee eegalte Masriin gaafa sirraa qabdeeti biyyoota ollaa kana harka naqachuu eegalte diplomaasiin Itoophiyaa caccabaa badaa anni isaan gartee wadalloota keetii akkasitti orihee makiinaa piip godhee qiyaamaan uhaayee socho'uu dhoorkee karaa cufee way bishaan harkan way maarree harkan way qabaa gannadiisaa huy jee qiyaamaan nu qabatte sun anni isaan dilla saniif itti gaafatamaan eenyu lubbuu waan kanaan baddeef itti gaafatamaan eenyu an gaafasiin ummanni Soomalee keessa jirtaniif eeggadhaa sheekotiin Oromoo bahaa dubbadhaa sheekotiin Soomalee dubbadhaa nuufi mootummaan kun wal adda ja'a dubbadhaa jeetiin dubbachuu ture gaafas ni yaadattani isin hundinuu Oromoon silaa'u qooda walii kaa'uun barbaaddu malee guutuu yaadattan akka yaadattan nin beekasi qooda kaa'uun barbaaddu silaa waan kanamma namni biroo faan jee bara balu kana nuun jechuu ture jaan siigalee silaa siigalee osoo an jechuu waadde namni biroo jee bara balu kana jechuu ture amma gibirumaan an falmuu ture raayyaa ittisaa kaniin raayyaa hir'isa biyyaa jee maqaa hundatti baasuu ture gibiraa fi gibiraa jee kaniin maqaa itti baasuu ture amma nama eenyutti faarfama kabiroo itti faarfama sokke an wanni itti faaruu barbaaduuf miti ummanni kiyya sagaleen isaa dhagayamuudha kaayyoon kiyya takkitti tana qofa maallaqa isinirra hin barbaadu faaruu teessan hin barbaadu sagaleen teessan dhagayamnaan alhamdulillahi rabbil alamin abbaan fedhe haa dhageessisu sagalee tanaan kaayyoon tiyya guddoon sagaleen tiyya naa dhagayamu gaafas gabbaheetiin if eeggadhaa waan kana gartee qorannaan ala murtooyte waan beekumsaan ala murtaaye waan gartee arra ozoon hin taane boruu hullaallee sagalee waan fuuldura laaluu dhiisi waan boruutu nama laalini waan kana murteesse wanni kun itti milkaa'amuun teessu keessattuu gaafas wanni je ummanni keenya ka Soomalee keessa jiru if eeggadhaan jee ture akkasumatti ummanni keenya ka miskiinni distii jaraa dhiqee jiraatu mana gandaa keessa dalagatu ka ooyiruu jaraa keessa qotatu cafaqamuu ture okkee kanaaf itti gaafatamaan eenyumma meenaa himi jira namni gaafii kanaa mootummicha sanii dhiyeessuu danda'u jira hin jiru jechuudha duraan maaliif farramte amma maa garagaltee silaa osoo mootummaa ummataa taate silaa osoo mootummaa namni itti dubbatuu danda'u taate sigale arra gaafiin kun itti ka'uu qabdi jechuudha baarri diimaan deengaddaniin fide jette mirri gaafiin itti dhiyaachuu qabdi jechuudha haya Soomaleen tun takka so Hassan Sheikh Aljazeera roogii dhaqees Itoophiyaan mirga qabdi baara harkachuudhaaf garuu karaa seeraatiin ta'uu qaba arra deemee daangaa Soomaleeniin kabaja sigale waan Soomaleen jette hundaniin godha bishaaniin harkadhaa jee hagana duraanis tana mirga qaba sigale yaa khazzab yaa buliiso wahuma akkam rabbiin biyya san qabachiisean awwan rabbiin mee namni namichi ka fedhe haa ta'u ummatuma akkamiitu wadaluma akkam harree akkamta sammuu waa takka yaanneetu sigale hoggiinni yaajeniyan hoggiinni usaa jeni usa hoggiinni rafaa jeni raf biyya guutuu kas godhee guyyaanan siinjuu hujiidhaan arkaa jirta jechuudha sigale mee maaltu dhufemma Soomalee waan jettu san hunda guuttattee jechuudha ammaas dabarsi kunu arra break news firmaan inni Soomalee guddoo hojii farrame ma Soomalee laanti kee hargeessa keessa namni keenya arra cafaqamuu eegalimmaas yaa gantu yaa Oromoo gantu mootummaa keessan ka Oromoo qiyaamaan nu qabattee bar Oromoon namicha jijjiirama kana fiffiduun bar raaduma re'eetuma khurbeessa fiddalte bar khurbeessi kanuma haati dhalte kana haadha hirriba dhoora kalqan guutuu ni beeban babajee sigale baala gereen turii isaa wanni kun haadha tiyyaan beeytuun khurbeessi kanuma re'eetuma khurbeessa fiddalte taatee bar Oromoo sigale jijjiirama maal fiddii mimicciirama ajaa'ibaa fiddeetu boortaa if keessa bar Oromoo sigale ammas eeggadda Soomalee taantu gartee bishaan keenya fudhachuu deemtanii jaanii
ummata cafaquu turanii jechuudha. Arrammaa Soomalilaandiitu nu kijibdii mootummaan teessan bada yaa kijibdoota shanyii kijibduu jedhanii ummata keenya kunoo ganama kana. Break news asumaan isin yaa ta'u. Waan inni dura dubbadde miidiyaan silaa hubate isin dhiisuu ta'a booda BBC VOA irra dhaga'uu teessan. OMN miidiyaa Oromoon qabdu hundarratti dhaga'uu teessanii jechuudha. Kunoo amma cafaquu jiran ummata keenya hargeysa keessa. Cafaquu jiran. Yaa khazaabota jedhan. Bar qiyamummaan nu qabatee bar. Qiyamummaa uummata Oromoo qabatee bar. Wallaalaan sigalee wallaalaa beekaa ibsee namaan hin mari'atu. Naman dhageeffatu. Hayyoota oofee fite. If jalaa yaasee fite. Sigalee. Wadala walii qabate. Wadalli kun gartee eega calje. Midhaan duranna inaan bishaan finnaaniif saaset. Kana garaa guutannaan ajjeesi jiru ajjeesu. Buqqisi jiran buqqisu. Sigalee. Gibira deem zarafii fide hoggii jiru. Qotee bulaa dhaqee gibira jee zarafee fidu. Kana qofa walii qabate kanaan biitti hin hoogganamtu. Sigalee. Kar tokko sin geessu. Yaa nugusticha keenya wallaahi kar tokko sin geessu. Ati qabsoo Oromootiin duuba deebisaa, qabsoo Oromootiin rakkisaa, maarree jettee amma gartee abbootii garaafaa waboofaa maarree bittee sanyiin dhugalee waboon galaa jirti. Maarree olola kanaa oofu jirta jechuudha. Waboo sigalee sanyii kana dhiisi waboon dhaabni kun dhaaba waggaa 50 deemuu ture. Dhiira bu'uureessite hundaa keessaa bahe. Sanyii kana dhiisi kana milishaa deengadda dhufee sigalee shawaa keessa ciisee akka marroon faan ol hin deemne gaxitti isaa ture kana dhiisi. Kun qabsoo Oromoo balleessu ifuma balleessee jechuudha. Ifuma horofa laaqe. Arra kun namni maqaa sanyii beeku jira duru cal waa'ee isa. Namni waa'ee isaa dubbachuu jiru jira. Qabsoon Oromoo ammaas bifa jijjiirrattee ol makaatee itti deemu jirti jechuudha. Faraqataan hin gaabbuudhaan iyyuu jirtan. Tuni qabsoodhaa bara. Haasaa wal qabsoo. Hin gaabbuudhaan iyyuun gibiraaf Oromoon gartee hayyoonni bahee gibira kana dubbatee dubbiin Oromoo ol kaatee Oromoon tokko taatee socho'uun haasaa wal qabsu qabsoon Oromoo bifa jijjiirrachaatumatti fufti malee hin dhaabbattu. Gaafa immoo karaa asiin dhaabbatte maas gara tuksiitiinis ittuma fufti. Shanyii dhiisii ka shanyii olii ifuma balleessa malee qabsoo Oromoo balleessuu hin danda'u. Qabsoo Oromootii dhaabsisuu hin danda'u. Qabsoo Oromootii fuudhee gartee mana galchuu danda'u qabsoo Oromoo ka mana galchuu danda'u waan takka qofa. Dhugaa sabni qabu kun osoon hin sharafan osoon ciraachiroon godhamne dhugaan Oromoon qabdu Oromoof galuu qofa. Oromoon maal gootii gibira kafaltee Itoophiyaa guutuu gabbarti boo. Ay Itoophiyaa guutuu nu nyaachisu jira bara. Itoophiyaa guutuu Oromoo nyaachisu jira bara wallahi. Miskiina Oromoo xiit godhanii haadha Oromoo xiit godhanii sigalee waanumaan beene tanyaattee gartee raftu tanaa fi dhiitee hufaa kana irratti ijaaranii sigalee waan boruun beeku hawaasa kana yoon hin miidhe boruu eessaan seena jee yaadu kun ummata dhiitu caccabsuu sigalee waan gubbaatti dhufe kana qofa hujirra oolchuudha jechuudha karoorri isaa. So saniifuu ummanni keenya dammaqi. Mee hayyee humna baharaa finneeti waraana achirratti isin ijaarraa isin hin jeemi. Haya waraanni ijaarame mee sigalee Soomalee tuwiin godhee jechuun kana. Soomaleen ammaa seera addunyaa qabattee deemu jirti. Diplomaasii addunyaa kana biroo gida ka Hassan Sheikh sigalee ani Soomal yoona dhufanii nagaaf bakka fedhanaa fudhatanii fedhan barbaraa fedhan zeelaa fedhan zeeta fedhan waan fedhan ichirra bakka barbaadde Itoophiyaan nin kennaafi. Garuu daangaafi akkamitti namni Noobelii badhaafame namni addunyaa Noobelii badhaafte biyya beekamtiin qabnee wajji mari'ata rabbi sodaadhu. Barna inni nama maqaa guddaa qabu bara Afrikaa keessatti nama Noobelii qabu bara maqaadhaaf. Sigalee namni Noobelii qabu jechuun beeki addunyaa tanarratti huccuu adii wanni isarra bu'ee hundi ni mul'atti. Sigalee mee akkamiin namni Noobeliin qabaju biyya beekamtiin qabne biyya fudha gartee addunyaan beeyne wajji dhaqee biyya beekamtii qabu harka kaayee ifqaaniisa addunyaa irratti rabbi sodaadhu.
even saba keessa dhufe ja'amu kanalle mootummaa saba kanaati ja'amullee sa idaawwanti waa biyya bulchuun beeytu idaawwanni amaarin hun sakkabu sun waa kijibaa miti dhugaadhaa nama jechisiisaa jechuudha yoo kanatti malaalte yoo kana cal jettee laalte jarri kun biyya balleessaa waluu balleessaa kun wal balleessuutti hin jiru sigale so saniifu mee xiqqishuma dhaabbadhuuti hiriya tanaas rabbii siiqan xiqqishuma dhaabbadhu wadalloota kee kanaa mukattiidhaanidhi achumatti haa qirima sii nyaatani qirima akka dur bartisanii durannaqi sigale ummata irraayis wadalloota kana gatiidhaanidhi mee dhaabbadhu ifilaal yaa buleessu addunyaa tana gabaabduudha irraa duuta sidhiisiitii warra sagaraan isaanii daaba turtee du'e akka Gaddaafiisa Afrika quufee gandasaa bira kutee Afrikaan jaarajee baankii Afrikaa tanarraati liqii kadhattu tana hunda Gaddaafiisantu jaare sigale Bashar al-Assad khadachii tana jalatti sigale manni saa darajaa meeqaan gadoo qotamee dahabaan tolfame arra baqataa ta'eeti diaspora ta'e sheek abutaati wajji taa'u jira jechuudha qabbana Raashiyaa keessa mee kana faalaale finciltoonninis mormitoonninis mee Bashar al-Assad irraa maal barattan warra Bashar al-Assad mormurraa maal barattan nugustichini Bashar al-Assad irraa maal baratte finciltoon walii galaa waan ama kudha sadii dadhaban dhaabni jaha bichaa wal tahee dhaabni jaha bichaa wal taheeti sigale guyya kudha tokko kuchiisan waan ama kudha sadii dadhaban isinis yoo waliin galle yoo waliin dhageen yoo wal jalayyaan yoo waan irra walii galtan common sense takkan qaban sigale ummatan fitina dargaggoota barachuun dhoorkina irrakkisina walii galuun akkam dikteetara waggaa 50 half century walakkaa jaarraatiif maatii biyya hoogganaa turte kana kadeen gadda dhufee bashaasharraa qabanii sigale ija hidhanii fideema finfinnee taa'ee muka dhaabu kana dhiisiiti warra walakkaa jaarraatiif biyya bulchaa tureetu zeeroon baay'ifamee kutee jechuudha maaltu kas godhe waliigaltee mormitootaati mormitoonni yoo waliigalteen qabaanne humna ummataan qisaasina waliigala sigale fulleeffannaan keessan Itoophiyaa eegate biyya tana bilisoomsu ummata Itoophiyaa gabrummaa jalaa baasu sigale eegate hetti waliigaluun dirqamaa jechuudha sigale huunis maal godhu qaba Bashar al-Assad isarra gartee sadarkaa wanti irra ture san kar nuclear qabaabe Bashar al-Assad arra Israa'el beekhi gartee nuclear sa barbadeesina wanta qawwee hintaane tan inni gartee oomishe kana barbadeesine jetteeti sigale dhaw jirti beekadu buufata doonii kan inni Soomalee kadhatu kana hunda Bashar al-Assad kamataa isaa qabaa beekadu waan fedhe naqata meeshaa naga gartee meeshaa barbaadi naqatee akka fedhe dhawu tureetu arra zeeroon baay'ifamee jira kana hunda maaltu fide waltahuu mormitootaati jechuudha mormitoonninis kanarraatti yaadu inninis Bashar al-Assad irraatti yaadu dirqamaa jechuudha eegan hangana jeboot ajandaa khiyarratti deebi'a saniifu waan itti mari'anne takka amma waatu gaddeemaa jira an ammaas wayin isniim eega hargeysa kufne asmara qaceelu qabnaa je'eeti mariisisu jira namichi maas ummataan jaamitiiti wadallooti isaa tana wali qabeeti yessari isaa tana wali qabeeti eega hargeysa kufne asmara qaceelu qabnaa jechaa jira waan takkaan dhaamaaban ambeeytaan maaniyya mootummaa kana beeku namni hundi hayyoonni hundi sirraa'ee jechuun jira malee caphi jechaan hin jiru gaafammoo lafaa kaanee haa caphu jenne mootummaan kun yeroo gabaabaa keessa kuchiisuu danda'amti jechuudha namni hundi akka mootummaan kun sirraawee garaa bal'atee ilaaf ilaamee mari'atee marii araaraa ta dhugaa san godhee gattaa'ee sigale jijjiiramni Oromoo ka aangoon na fide kun maali jee iftiin talee sigale irratti wanta ta'uu kadhachuu jira malee mootummaan kun haa badu namni je injiru haga ammatti hayyoota Oromoo guutuu interview isaanii ilaala isin wallaalli keenya namni tokko gii mootummaa mormee waan mootummaan sun haa badu haa buqqa'u je'u jiran itti fakkaatti mormuun balleessuu itti fakkaatti mormuun tolchuuf rakkachuu jirra jechuudha sigale tolchuuf rakkachuu jirra jechuudha waan takkaan hima
waan takkaan siidha akkan gaafa Somaliland siidha mettiin arraas waan takka siidha akka sheekka abbutatti amma akka hargeysa dhayxee firmaa tokkoon keeysaa baatetti Asmaraa yoo dhayxe hin galtu awwaala keeti ansumaafini bahara barbaaduu dhiisi eessattiin kufe eessattiin ajaabe eessattiin salphadhe maaliif diplomaasiin kiyya kufe maaliifin jibbame if barbaadi dura nama if harkatee bahara nama arkamsiisa jechuun gattaare Oromoo tuffattee wajji mari'adhu araara dhugaa san buusi ilaaf ilaameen mari'adhu waa takka lolaan fiduu hin dandeessu Hassan Sheekh arra akkana Turkii si geessee si farramsiise kun wayyaaneen funyaan kana qabdeeti abdiillee wajjaa soysiiftee makiinarra kaayisee galchuu turte Soomaletti maaliif keeysoo isiitu qulqulluudhaa mootummaan tokko hanga keeysoo isaan qulqulleessinitti hanga keeysoon isaa tortortutti keeysattuu jalqabni kee bakkirraa dhufte si duuba hanga tortortutti sigale wallahi billahi mo'achuun dandeessu jaarmaya jechuun maali meetu nama yaada tokko qabuutu waliin dhufee sigale waan takka ijaarrate jechuudha naafi namni tokko yoo yaada tokko qabaane walitti ida'amneeti jaarmaya jedhama paartii tee keessa nama yaada tokko qabu jira si hamindaa keenyaatu keessa ka waraana bilisummaa Oromoo deeggaruu jira ka fannoo deeggaruu jira ka haafaa'oo deeggaruu jira ka adda bilisummaa Oromoo heeraan galmooyte deeggaruu jira ka si deeggaruu jira jaarmaya jedhamtaati afooshaa sigale dirqamaa wali qabamte jedhamta malee jaarmaya jedhamtu jaarmaya jechuun dura yaada tokko nama qabu jechuudha Partiin tee balleessi jennaan balleessu partiin tee dhaaphu jennaan dhaaphu partiin tee nyaadhu jennaan dhugu jaarmaya jechuun kagartee ija takka waa laalu sammuu takka waa yaadu harka tokko waa qabu jechuudha kun